ربين حق جولتي يعني حق مسكينة حق مسكينة تأكسي مما بوجي سابه هنجتشودا أولتين بولشو والله جزام بركنا جتشودا دور جتشودا أكانوا لقينا تجزاء الماني نما ديبتي جتشا لقينا قالوا جزام بركنا هركم السي ديبتي أنا سأني وان كان مودة كو إسا كنا ميسا قمدو وصوين داني ilma namaa ta'e jechuudha. Ilmi namaa kun yoo nama miidhe kallattii alatti haqaan maletti yoo nama miidhe rabbi irraa kaffala. Akkasuma immoo jechuudha du'aayii miskiinni itti kadhatu du'aayii miskiinni boo'ee kadhatu rabbiin lafan gatu. Du'aayii miidhamaan kadhatu jechuudha. Aga fe'ellee osoo taate turii dafi inuma irraa kaffalamti dhugaa rabbi. Mucaa kana jechuudha farsoo andura sinjaaladhu ammallee waan jaaladhuuf hin qabu. Ani wanni ijoolleen ku itti na jibbisiisanii gaafuma ijoollee teenya miskiina qabanii kallattii garagaraatiidhaan walloo jedhanii jimma jedhanii maali jedhanii arsii jedhanii akkas wal dararaa baay'isan irraa ijoollee kanneen qalbii irraa na baate waan godhanillee miti. Garuu akkaataa isaa adeemsi isaa itti deeman waan naaf hin taane malee an jibbiinsa namummaa isaanii hin qabu. Kanaaf ijoollee keenya dhugaa rabbii annamarra jira jettee annama caala jettee sadarkaan kiyya guddaadha jettee miidiyaa irra beekamee jira jettee ganda kiyyaatu ganda gaarii amma namni tokko jechuudha gandaa warra dhaadatu jira warra gosaadhaan dhaadatu ani warra intala baluuti ilma baluuti jettee nama hin miidhin. Ati ilma namaa waan taateef ilma namaatiif kabajaa si barbaachisa. Ilma namaa waan taateef ilma namaa hojii hariiroo gaarii si barbaachisa. Maaliidhaaf kadhaanni rakkatee jira yookiin rakkattee jirti akka barbaade godha akka barbaade goosisaa jettee ati yaaddu kun boru tarii carraa ati argatte kana argate carraa inni argate saati argachuudha jiraata. Ilma namaa yoo ta'e jechuudha kallattii kamiinuudhaayyuu kallattii hundaanuyyuu ilma namaa miidhuufa hin deeminillee itti hinaafuufillee hin deebine. Sababni isaa rizqiin hangelee lafuma jira ka isaanii lafuma jira wanni irra wal hinaafaniitiin irratti waan hin taane wanni ijoolleen kunniin nu goone hin jirti biyya Suudii keessa jechuudha dhugaa dubbachuudha. Ijoollee keenya miskiina haadharraa jijjiiruudhaaf biyyarraa baate tan biyyattuu garaa ofiitti nyaattee hin quufne wanna isaan godhaa deemani. Namni mucaa kana arsii bakka buufate illee hin jiru yeroo sani ammallee taanaani rakkataan tokko dhama'aan tokko ka waa hin beekne wallaalaan tokko kallattii Oromiyaa hundarraa kutaa Oromiyaa irraa dhufeetiin kutaa sanii dubbadha kutaa kiyya kanaa dubbadha hoo jedhe kutaa san bakka hin bu'u. Maaliidhaaf namni osoo kutaan ofii ka jaalatu osoo ta'e jechuudha kutaa ofii osoo ka jaalatu ta'e kutaa bira hin qeequ waan ta'eef kanaaf namni keenya ijoolleen keenya keessaafuu ijoolleen nu amma biyya namaa jirru kun warri sadarkaan barnoota isaanii gadi bu'aadha ilaalchi isaaniillee gadi bu'aadha. Nama biyya keessatti hariiroo nama wajjiidhaan hin qabne baay'ata jechuudha. Hariiroo hawaasa wajjiin hin qabne hariiroo ganda wajjiin hin qabne hariiroo amantaa garagaraa wajjiin hin qabnetu nama rakkaa jira miidiyaa kanarratti illee jechuudha. Kanaaf uummata keenya atis namana kushiina arabaa jirtu anaan dabalate atis ka manzaraa yookiin re'ee eddoo bakkuma fedhin hojiin kabajaa qabdi an hojii isin qeequ osoo hin taane akkuma jirtuttuyyu akkuma dandeetittu akkuma rabbi sadarkaa sii kennetuyyuu nama sii gadii miidhuuf hin deemin jechaanis ta'e gochaanis jazaa ammaa ooltee hin bultu harkarra kaffalte. Wanni mucaan kun miidiyaa irratti mudate kuni lugaa rabbii waan nama fokkisiisu illee miti anaka kiyyatti jechuudha. Waan uummanni keenya wal godhaa jiru silaafuuyyuu maaliidhaaf inni dubartii gabbaasee suuraa isii inni viidiyoo garagaraa gabbaasee mul'isaa jiruuf ka isaa kanallee wani garaagarummaan jiru hin jiru jedhee yaada. Garuu ammoo jechuudha dhugaa rabbii ijoollee meeqa ijoollee shamarranii jechuudha maali isii baateedhaan jinni isii baateedhaan silaa qaama rabbiin dhoksee bakka dhoksa uume hunda isii itti ergiteeyyuu dogongortee jirti inni ka miidiyaa irra gabbaasuuf nama meeqa jechuu ijoollee mataniin keessaa jechuu. Kanaaf jazaa ammaa waltee hin bultu jazaa ammaa galanni ammaa harka sii deebite harkuma harka bitaa dhexxeedhaan harka mirgaa dhiquudhaaf jirta waan ta'eef maaliidhaaf harka bitaadhaan dilii daladdee harka mirgaat dilii daladde harka bitaadhaan illee yeroo masa itti seenta jechuudha. Kanaaf
ربي إنه باس لقى ربي حق مسكينة جلانه باس والله باي والفاتا هاتي مسكينة جو هاتي إيراك توكوجا قبضو جولي كنيم جولي أرسيد أني وجولي ولو أجاني تنقوجا هنتاني سير الراوتا ديما سوني إسان اللي ربي أولشي همبولشيني كان أولي تسانا سلبس كون مالتي ونونا تينجر كوني وانا تي أورو مسحاتو قديبا مالي وان براتي متي كان أولي تجنما ميد أبا في لمهات أبولي سقي يمان داتو أنا تروكي وجين ألا ده تروكي كوجين ألا دتي أبدا كلنا ما بيدو هنديجر حاجة في دمانتين نامي توكو ما كرادو بيجان دوم ما بجيش أرسي وانتي كوفادو جاج الرحا حاسا يجول إن فكيسنا ومتها كينيا نامني أوسو يجول nuti jechuudha osoo ganda keenya keessa rakkataa keenya wallaalaa keenya qajeeluu qabanne kabiraa deemeetiin hin dogongoruu jechuudha rakkoon keenya maali rakkina irratti ammoo badii irra waldeeggarra yeroo baay'ee badii irra waldeeggaruun badii kan caalu dabala malee badii biraa hin hir'isu badii biraa hin ittisu jechuudha kanaaf obboleessa keenya rabbi siyaasatti tarwaatillee tooyu badhuutiin deebi gara rabbii kan keetii ijoollee akkasii miidhaa baate kallattiidhaan kallattii fi kallattii maleedhaan illee miidhaa baate dhiifama gaafadhu rabbiin dhiifama namaaf godhaadha deebi hawaasa kan kee wajjin nagaadhaan jiraadhu amma booda ajandaas hin godhanne hawaasni kan kee maaliif ajandaas godhata simaatu akka ajandaas godhatan ta'e waan ta'eef kanaaf yeroo amma kana isa miidiyaa kana irratti wallahi rabbi nu haa baasu malee nama miidiyaa fayyadamu osoo hin taane nama miidiyaa nutti fayyadamaa jirutu baay'ata jechuudha anaan jalqabe ayyoo akkana odeessuu kana nama deelirraa yookiin badirraa qulqullaa'ee miti ana halkanii guyyaa dubbataa jiru kana keessattu bakka meeqa dogongoraa jira waan ta'eef kanaaf ilmi namaa hundumtuu dilaadhaanii dogongora garuu dogongorrillee walii lama inni nama miidhee nama dogongorsee akka namnillee dogongoruu godhee akka namnillee nyaatu godhe rabbiin jechuudha galanni rabbiif dachaa ta'u jalqaba rabbiif galanni haa ta'u alhamdulillah ajandaa ijoollee mucaa kanaa fi bilisummaa jedhan bada yuuyyee san jechuu gurbaa warra walloo jechuudha isaa fi gurbaan kun ajandaa isaa uumanii bara kana keessa godhaa deeman erga rabbii guddaatiin eega rabbii eeyyama rabbii guddaati alhamdulillah wanni laafise wanni gadi qabbaneesse ajandaa maakiitii fi ibsishaatiin jechuudha odoo ajandaa ijoollee filuu baatte hadhallee sadarkaan kuni sadarkaa nagaa hin argatu hawaasni keenya jechuudha waluma ilmaa waluma bakkuma hin taane wal miidhaa deeman silaafuu wallaa lama wal miidha malee ati obboleessa kan kee barbe miti sabaan tokko amantiin tokko yoo miti namummaa waan ta'eef jechuudha nama waan ta'eef qofaadhaaf namni nama hin miidhu jechuudha maali nama jecha nama wali qabnaa anillee jaa sagal dhalateen illee jaa sagal isiin illee jaa sagal dhalate jecha san qofaadhaan ilaalcha namummaatu nama keessa jira waan ta'eef nuti ammoo jechuudha ilaalcha namummaallee hin qabnu beekumsallee hin qabnu nu gorsanii hin dhageenyu anuma beekaa baay'ata anaan dabalatee jechuudha. Anumatu beeka ati maal beektaadha anatu beeka si maaltu si galcheedha yaa rabbi nu haa qajeelchu dhugaa rabbi nu haa qajeelchu akkaataan nuti deemaa jiru akkaataan nu godhataa jiru haalli nurra deemaa jiru baay'ee ulfaataadha miidiyaan kun keessaa fu tiktookiin gaggargalchee nu fayyadamaa jira dhugaa rabbii fuuyyuu rabbi nu haa qajeelchu warra miidiyaa kana silaafuu miidiyaan albee qara lamaatti jedhanii irra dubbatanii jiranii akkuma asitti muratte si mura waan ta'eef fuuyyuu gara si muratte gara shibooti si muratte gara qal'aatii muratte akkuma itti fayyadamtetti itti fayyadama waan ta'eef garuu rabbi nu haa qajeelchu miidiyaa kanarratti illee waan gaarii warra dubbatee waan gaarii walii dhaame waan gaarii dabarse umriin teennaa diqqishuu tana inni irra jiru hundumtuu mana namaa jira biyya namaa jira mana namaa illee jiraachuu baatu aga jiru tanatti waan gaarii dabarsine waan gaarii waliif goone hawaasa keenya yoo dandeenye bira dhaabbanne nama tokko jechuu yoo dandeette gargaari yoo dadhabde du'aayii kadhadhuuf yoo du'aayii sanillee itti hinaafte afaan kan kee irra qabadhu ta'i eenyu noo ta'e anaan dabalatee jechuudha. Rabbiini ijoollee teenya shamarranii ijoollee teenya dhiira babbareedoo dargaggoof dargaggeetti keenya maraayyuu rabbiin dilii irraa nu haa eegu warri mucaa kanaadhaan maaliin kan kee akkanaadha maaliin kan kee akkasiidha arsiin maali akkas jedhe aboo nama tokkoof jettanii ganne hundallee arrabsina sheemi isin haa qabu dhugaa rabbi nama tokkoof jettanii isallee ka kenneef rabbii miti maalidhaa fi nama qeexxan kalaas las rabbi nurraa kaffalaan jira odooma rabbumaaf dhiiftanii keessa galuu baattanii hojii rabbi osoo keessa galuu baattanii jedhee yaada kanaaf rabbi nu haasattu hunda keenyaayyuu rabbi waan gaarii warra dalagee waan gaarii warra dabarse waan gaarii waliif dhaame nama barbe bakka ciisaati odeessaa jira tani mukeef namni sagalee kee dhageessisuu dhabuu danda'a
kanaaf rabbi isin haalaafisu hunda keessanuyyuu isinitti haa tolu umrii dheertu jiraadha guddadha barakadha isiniin jedhe du'aayi namaan guddooti barbe du'aayi waggaa jaartii waggaa 40 ammoo aamin jaaja isumaatiin maaltu beeka katasaan qeebalamti qeebalamuu dandeetti waan ta'eefuyyuu nagaan jiraadha rabbi nagaa waliin nu haa deebisu hawaasa keenyallee tokko haa godhu nagaa rabbi nuuf haa buusu nagaa nuuf haa kennu tokko nu haa taasisu waa hundi caalaan tokko ta'uudha gaafa tokko ta'a ammoo lama ta'a waan ta'eef yeroo gaarii qabaadha ulfaadha jiraadha yoo balleesse ammoo dhiifamaa fooyina lillahi. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.